kabajamoo uummata Oromoo sabaa sablammii Itoophiyaa uummata Afrikaa uummata addunyaa wanni takka beellama yeroo siiseena beellamni sun immoo hojiidhaan mirkanaawaa jechuudha. Obbo Yaadataa Junaydii beellama seenan san hojiidhaan duruu mirkansanii gara hojiitti lixanii jiranii jechuun waan san hundanaaf godhanii. Kanaaf ummanni addunyaa guutuun warri naa dhiphatan akkan dhiphanne akka yaaddoyne baay'ee tokko naa galatooma. Naaf hojiitti seenanii jiranii waan beellama seenan san immoo hojiitti naa raawwatanii jiranii jechuudha. Maqaa mootummaa Itoophiyaa kabajamaadhaan maqaa mootummaa Oromiyaa kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo ulfaataa kabajamaadhaan maqaa sabaa sablammoota Itoophiyaa kabajamaadhaan maqaa Afrikaa kabajamaadhaan maqaa addunyaa kabajamaadhaan haa galatoomu kaampaaniin Brighton President Yaadataa Junaydii. Kanaaf hojiitti waan seenaniif isin hundi mootummoonni hundi ministeeronni gurguddaan hundi naa dhaabbatanii kasabaa sablammiin hundi sheekan hundi ulamaa'uun hundi paastariin hundi qeensiin hundi akka naa dhaabbatanitti rabbi isiniif haa dhaabbatu ani ilma keessaniif dhaabbatan galatoomaana ilmi keessa yaadataan bakka keessan bu'eenaaf teera akkuma baallama seenitti hojiitti jalqabee jira jechuudha. Galatoomaa isinis naaf baga naa gammaddan kun kana የተከበራችሁ ብሔር ብሔረሰቦች ሆይ ለእኔ ስትጨናነቁና ስለ ጤንነቴ ስትተጉ የነበራችሁት ከልቤ አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ወንድማችሁ ያደታ ጁኔዲ የብራይተን ካምፓኒ ባለቤት ካሁን በፊትም ጥርሴን እንዳሰሩኝ ዛሬም ለተፈጠረው ችግር መከታ በመሆን እኔ አለው በማለት የእናንተን ችግር ተጋርቶ እኔን ለሁሉ ነገር ሸፍኖ